Hello guys, bagna gara YouTube channel qiyyadeebtan jechaa guyyaa irraas ammoo paartii lammaffaa waa'ee Tapswap bootii ajaa'ibaa yeroo dabre isiniif deerratti akkamitti maallaqa akka fudhannu viidiyoon nadheerate waan hin dhiiseef viidiyoo kana keessatti ammoo step by step dhaan waaleta isa wajjii akkamitti akka connect goonuu fi akkasumas boonasii garaagaraa akkamiin akka fudhannu isin agarsiisuuf dhufeera. Yeroo dabre bootii kana keessatti akkamiin maallaqa akka hojjennu, akkamitti saffisa keenya akka guddifnuu fi akkasumas boost akkamitti akka goonu, akkamitti sadarkaa garaagaraa irratti akkamitti akka dabarru isin agarsiisan jira guys. Video irraa keessatti ammoo akkamiin waaletii Phantom yookaan ammoo Solana wajjii akkamitti connect godhuudhaan maallaqa keenya automatically akkamitti akka fudhannu video kana keessatti isin agarsiisa. Namoonni video amma duraa san hin daawwatin sirriitti deemaa daawwadhaan isin jaa warri ammoo video san daawwatanii jirtan videoon kun paartii lammaffaadha. Paartii kana keessatti waaletii Phantom fi akkasumas wantoota garaagaraatiin akkamiin akka connect walitti goonuu ilaalla. Videoon kun ammoo iccitii baay'ee guddaa waan qabuuf obsaan hanga dhumaa akka daawwattan isin affeereera. Namoonni videoon kun steppiin isin garsiisu isin dabree gonkumaan komatinaa laffaatii teessan guutumaan guututti dhabuu dandeessu waan ta'eef steppii isa kana yoo skip gootan yookaan ammoo yoo isin dabree naamana video kana keessatti coin teessan laffaatii teessan guutumaan guututti dhabuu dandeessu. Jalqaba irratti kana godhuudhaaf maal goona? Task kan joo kana ni filanna. Task kan joo yeroo filannu haala kanaan special irratti wantoota lama nu fida. Join our social media fi akkasumas connect Solana wallet kan joodha. Jalqaba irratti mee coin hedduu haa furannu. Jalqaba irratti isa join our social media kan joo ni filanna. Sana booda start mission kan joo ni filattu. Sana booda wantoota sadii haala kanaan isinii fida. Jalqaba irratti isa goojoo kana ni filattu. Sana booda channel isaanii kana join ni gootu. Amma irraa deebi'uudhaan maal gootu? Check isa joo kana ni filattu. Check isa joo yeroo filattan automatically haala kanaan isinii fida. Activity not confirmed hinjaa humaa rakkoon qabu obsaan ni daawwattu. Sana booda isa follow access haala kanaan ni gootu. Twitter isaanii follow ni gootu jechuudha guys. Fakkeenyaaf an follow godheetiin jira. Follow ni gootu. Coinii hedduu akkamiin akka fudhannuu fi isin agarsiisa. Sana booda akkamitti waaleta keenyaan akkamitti connect akka walitti goonuu isin agarsiisa. Sana booda follow ni gootu channel isaanii. Sana booda maal gootu deebitanii isa check jooni filattu guys. Ammallee haala kanaan isiniif ta'a kunillee obsamaan ni daawwattu ni dhiistu. Sana booda isa go visit kan joo ni daawwattu. Kanallee keessaa bu'uudhaan website isaanii yeroo muraasaaf secondii muraasaaf keessa turtu haala kanaan jechuudha guys. Sana booda ammallee back irraa godhuudhaan isa check joo kana ni filattu jechuudha. Kana booda wantoota isaan sadeenuu haala kanaan isiniif ta'anii rakkoon qabu kana maal gootu? Sana booda isa sarara xiqqaa back godhuudhaan ammallee itti deebitu jechuudha. Ammallee join itti deebitu. Sana booda isa check joo ni filattu. Done guys. Coin teenya haala kanaan dannu jira. Ammallee kanallee danni gootu. Kanallee hanga secondiin kun dhumu obsaan ni eeggattu. Check godhu jiranii. Sana booda hanga inni dhumu eegee isa dan joo kana ni filadha. Isa check joo ni filadha. Boom guys. Haala kanaan fixeetiin jira. Sana booda isa finish mission isa joo ni filadha. Congratulations, you got 200,000 coin. Claim ni gootu. Sana booda coinin teenya successfully nuuf aadtaate jirti jechuudha guys. 200 laaftumatti fudhadheetiin jira jechuudha guys. Baga gammaddan namoonni steppii kana hordoftanii haala kanaan fudhattanii jirtu. Inni itti aanu immoo isa connect Solana wallet kan joodha jechuudha. Amma bakki fardiin isa kana sirriitti hubadhaadha. Isa connect joo kana ni filanna. Sana booda isa start mission joo kana ni filanna. Sana booda start mission ni filattu. Amma maal gootu? Solana walletii wajjii connect ni gootu jechuudha. As keessaa ni baatu. Namoonni bilbila Android fayyadamtan karaa Play Store seenuutanii application amma isin joo kan ni dabarfattu. Warri ammoo karaa iPhone fayyadamtan Apple Store keessaniin buufachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf Play Store kiyya niin seenaa. Sana boodas konne isaa search joo kan irratti maaliin barreessa? Phantom Jeen barreessa. Phantom wallet jeen barreessa kun haala kanaan jala qabartii naafida. Sana booda isa kana Phantom isa joo kana download ni godha jechuudha guys. Akkuma agartan isa jalqaba lammaffaa kana okay godhuudhaan isa kana download ni godha jechuudha. An already download godheetiin jira. Isin ammoo gara bilbila keessaniitti isinis ni buufattu. Sana booda maal gootu? Gara walletii keessanii ni seentu. Phantom isa joo kana ni seentu. Appicha yeroo seentan haala kanaan isiniif fida. Appicha waannaan banachuudha jechuudha. Jalqaba irratti namoota haaraa yoo taatan
Kirit wallet ni banatu warri ammoo amma dura banatanii jirtan koodii inni isinii kannee I already have a wallet kan joo filachuudhaan koodii jalqaba ittiin banatan paste ni gootu jechuudha. Fakkeenyaaf warra haaraa banatan waan agarsiisu deemuuf jalqaba irratti maaliin godhaa isa create a new wallet joo kana ni filadhaa. Create a new wallet yeroo filadhu use device authentication isa joo kana ni listanii jalqaba irratti isa agartan next joodhaan haala kanatti isin dabarsa hubachiisa secretii kana haala kanaan isiniif fidaa koodiin tun baay'ee filatamtuudha koodii tana bilbila keessan irratti iddoo takkatti ni jabeessitu hubadhaa ammas irraan isin deebi'a koodii tana isiniif kannaa jalqaba irratti isa koppii joo kana filachuudhaan iddoo takka ni kaa'attu namoonni koodii tana isin jalaa baddee akkaawuntii keessan irratti erga connect gootanii waan as irraa qabdan guututti dhabdan jechuudha kanaafuu as keessaa bu'uudhaan iddoo takka iddoo amanamtuu fi iddoo gonkumaa hin irraanfanne kaachuu ni dandeessu iddoo lamaa fi sadii jechuudha fakkeenyaaf as keessaa bahee isaan qaaddaa telegiraamii keessatti ni deebi'a telegiraamii keessatti deebuudhaan isa baak joo kana ni filadhaa sana booda serra sadii kan gama gubbaarratti argamu kana ni filadhaa sana booda ammallee gad deemee isa saved message isa joo kana ni filadhaa saved message isa joo yeroo filadhu haala kanaan asirratti maaliin godhaa koodii tiyya paste ni godhaa jechuudha koodiin asirratti paste godhee sana booda asirratti ni argadhaa koodii tiyya tana save naa taatee jirti namni kamiyyuu hin argu akkasumas gaafa barbaade immoo dhufee koppii godhadhee achirratti galchuu qofaa jechuudha akkasumas nooshinii fi kanneen kana fakkaatatti Google Drive keessattis qabachuu ni dandeessanii hubadhaa koodii tana gonkumaa dhabuu hin qabdanii yookaan ammoo isin jalaa baduu hin qabdu jechuudha sana booda maal gootu gara wallet keessanii ni deebitu gara wallet keessanitti yeroo deebitan haala kanaan ergan kaadhee I have marjaa okay I saved it somewhere save godhadheetiin jira humaa rakkoon qabu jettanii sana booda isa kan ni tuqaastu written secret phrase down without secret recovery phrase you will not be able to access your key or any asset associated with it kanaafuu namoonni koodiin tun isin jalaa baddee waan kana godhuutti seentanii maallaqa as keessaa qabdanis ta'e akkasumas walitti fayyadamuu dandeessu waan ta'eef sirriitti jabeeffadhaa sana booda isa yes joo kan filattu isa yes joo kana yeroo filattan guys kallattumaan walletiin keessan save isiniif ta'ee jira jechuudha sanaafuu you are all done jira amma banadheetiin jira sana booda isa mallattoo I agree terms isaanii agree ni gootu sana booda get started is jooni filattu get started is yeroo filattan boom guys walletni keenya kallattumaan nuuf dabre jira jechuudha haala kanaan nuuf dabre jira amma akkuma agartan kiriptoolee sadiitu as keessa jira Polygon Solana Ethereum fi kanneen kana fakkaatan as keessa jira amma maal goonaa akkaawuntii keenya kallattumaan gara tap swap keenya hojii walitti connectii godhuudha jechuudha fakkeenyaaf ammas as keessaaniin baa amma isatti hin deebi'a gara telegiraama kiyyatti hin deebi'a telegiraama kiyya keessaa ammoo bootii reefuu sanitti hin deebi'a fakkeenyaaf sana booda back to strap kan jooniin filadhaa haala kanaan sana booda maal nu kannaa guys sana booda isa task kan joo kana ni filanna task yeroo filannu ammallee isa connect to Solana wallet isa joo ni filanna sana booda go isa joo kana ni filanna sana booda automatically browser itti nu dabarsaa automatically kallattiidhaan gara Solana keessanii dabarsuu ni danda'a kun adreesa mataa keessanii kan Solana walitti connect godhatanidha haala kanaan walitti connect godhachuu dandeessu namoonni haala kanaan connect walitti godhatan ammoo karaa commentiitiin na beeksisaa haala kanaan connect gootanii fayyadamuu dandeessu akka irraa gamtan abdiin qabaa viidiyoo itti aanu keessatti ammoo akkamitti maallaqa keenya automatically asitti akka dabarsinuu fi akkasumas Solana kana gara crypto biraatti jijjiiruudhaan maallaqa keenya kana baankii akka furannu kan isin agarsiisa hanga ammaatti namoonni daawwatu jiraatan baga gammaddan isiniin jaa like godhuudhaan akkasumas chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun hin dagatinaa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nageenyaa tura.